barbaada hicciitii guddaa miidiyaa kana filaatoota miidiyaa kana yoo itti fayyadamne irraa argachuu dandeenyu tokko waliin baranna kottaa. Haay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Foozee anaan jenne. Irra hedduun keenya miidiyaa kana nama fayyadna malee ofii fayyadamnee hin beeknu. Isaan irraa fakkeenyaaf miidiyaa kana akkuma kana maalaallee nama fayyadnu san nu irraa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha tokko. Kana jechuun nus irraa fayyadamuu dandeenya akka nama sanneeniitti irraa hojjenne yoo jenne jechuudha. Hunda keenyaafuu hingaa jechuu barbaadetti. Kanaaf kottaadha waa'ee miidiyaa kanarraa maal akka yoo hojjenne faayidaa argachuu dandeenyu maaltu nu fayyada waan jedhu walii ilaalla. Fakkeenyaaf miidiyoota kanarraa irra tokkoffaa yuutuubiin akka waannaatti fudhatama. Yuutuubii irra warri hojjetee faayidaa irraa argatu hin beektani hin jira jechuudha. Kabiraa immoo websaayitootatu jira kan hojii namaaf kennu jechuudha. Websaayitii kanarraa fakkeenyaaf dhiifama asirratti waan tokko isin himuu barbaada. Irra caalaan keenya ijoolleen biyya Arabaa jiru mana Arabaa dalannaa waan ta'eef gizee tokko ijoollee hojii daa'imma hedduu jirti kan hojiin itti baay'atu jira. Isin immoo akka dhiifama waliin jechuudha. Isin gorsuun barbaadu hojii kanarraa maafi dhiibbaa isin irraan ga'u baay'ee waan ta'eef. Kanaaf warri guyyaa keessa hojii keessanirraa iraftii qabdan sa'aatii tokko sa'aatii lama kunneen fayyadamtanii irraa argachuu dandeettan karaa miidiyaa hawaasaallee ta'ee fakkeenyaaf yuutuubii irratti viidiyoo daqiiqaa 5-10 maxxansitanii waa argachuu dandeettan yoo walii beekne wal fayyadne jechuudha. Akkasuma websaayitoonni biraa irraa hojii hojjenne fayyadamuu dandeenyu hedduu jira. Fakkeenyaaf Printify, Shopify, Upwork kabiraas hin jira jechuudha. Fakkeenya websaayitoonni hojii nu uumuu danda'an baay'een jiru. Hojiin isaaniis salphaa. Fakkeenya Printify yoo fudhanne Printify irratti tisheertota diizaayinii hojjetta. Tisheertiin sun websaayitii irra yoo gurgurame hisaabaati diizaayinii hojjette san si herreegama jechuudha. Fakkeenya birrii 2 yoo si herreegan doolaara 2 10 irraa doolaara 20 argatta jechuudha. Kabiraas jira. Upwork irraa fakkeenya hojii isaanii dheeraa guddaa nama ulfaachuu fakkaata yoo fagoo ilaalan garuu yoo itti seentan salphaa waan ta'eef osoo warri iraftii qabdan hojjettanii galii dabalataa argattanii baay'ee natti tola. Maafi namni dabalatuma yaadame alhamdulillah jechuun duniyaan 9-10 guutuu jedhan. Innaa fakkeenyaaf hojiin isaarra hojjetamu salphaa. Achirratti pilaatfoormii isa irratti Upwork irratti remote background kan yoo hojjetan fakkeenyaaf footoo duuba addeessu haquu jechuu waan duubi jiru sanni uumamaa kanneen jechuun kabiraas hedduutu jira aapponni. Innaa aappota kana keessa kamiin akka isin hojjedhuuf kamiin jennee akka waliin barannu barbaadan kottaa. Share akkas